argatu namaaf ufata. Badduudha jireenya biyya ormaa. Hamtuudha jireenya biyya ormaa. Ibamtee ciisi kan siin jedhu hin jiru. Dadhabdee ciisi kan siin jedhu hin jiru. Beelattee nyaadhu kan siin jedhu hin jiru. Hamtuudha jireenyi biyya ormaa. Nama dadhabsiiti. Humna nama hanqata. Jireenya biyya ormaa. Hamtuudha dhugaa. Haati biyya ormaa hamtuudha. Haati biyya ormaa cakkaanyidha. Namaaf hin naatu. Garaa jabaatti. Akka haadha ofiitii miti. Nama dadhabsa. Jireenya biyya ormaa nama dadhabsa dhugaa. Akkam jirtan obboleessa kiyya kana tokkoffaa arrabsuu fi lammaffaa immoo sirreessuuf dhufee shamara biyya arabaa jedhamneetiin maqaan keenya karaa badaan yoo ka'u wallaahi laziif dhugaa dubbatuu fi fakkaattuuta akka tiyyaa sanatu garaana nyaata. Akka namaa uffatu akka namaa taznaannoo akka namaa jiruu tana gammannee osoo hin jiraatin jesta alhamdulillah rabbil alamiin haa ta'u garuu gaddaaf gammachuu maatii kan hojii osoo hin dabarsin waa hedduurraa of qabneetiin jiruu tana fooyyessuuf maatii kan ofiif jiruu tana fooyyessuuf gadi ol jenna irratti dabalamee shamara biyya arabaa jechuun akkana jedhanii yoo maqaa badaan kannan nutti dhagama. Sokee garuu understand si godhee jira sirriitti naaf gale ani wanti ati haasoftu obboleessa kiyya biyya arabaa kana keessa shamara baalageetu jira. Wanta ilmi dhiiraa namaan hin jenne tan namaan jettutu jira. Haadhatan teenatu dhufee akkasii godhe waliin jedhan miidiyaa kana gubbaa ta'anii bara. Haadhata isii shamara haati intala sanii shamara natu dhufee haadhatan tee akkasii godha jedhanii yoon. Ilma dhiiraa laayivii seensisanii gandummaanii waa'ee sabaa waa'ee minaaminaa kanaan TikTok kanarra walumaa arrabsaa oolan. Kana jechuun kabajaa ofii hin qaban. Maalummaa isaa hin namni kabajaa ofii qabu maalummaa ofii beeku namni of beeku naman arrabsu maaliif jennaan namni isa arrabse itti dhagama waan ta'eef inni illee deebisee waan badaa namaan hin jedhu. Waa'ee amantii dhiisa nama of jaalatee of kabajee maalummaa ofii beeku namummaa ofii fudhateetu waa'ee amantii isaati cinqama waa'ee amantii isaa beekuu danda'a. Yeroo ammaa kana shamarri takka yoo heerumti ilmi dhiiraa tokko yoo fuudhe jala deemanii arraban hin bushooftii hin bareedduu gabaabduu dheertuu ta'e isaaniitiin heerumanii bara. Ani immoo waan isin ajaa'ibura tan akka shamara biyya arabaa baalagee nuun agarreeyyu anuu dhugaan isinitti hima nama arrabsinaan nama hin qusatan. Aboo shamara biyya Awurooppaa jirtullee agarree shamara biyya keessa jirtullee agarree wallaahi laziim baalagee tabbaran daratti guddattisu taate bakka araadummaatu jira isinii galee bakka osoo beeytu faaraatti taatu jira moo bakka immoo araadummaa isitti argisiifatu jira. Kunneen bakkummaan isaan hin jirren jiru sooqidduma bakka sooqidduma achi seenan asis seenan kan jiruu namaa keessa seenanii jiruu namaa laaquu fedhan jiruu namaa bulchuu fedhan. Amma mucaan kun alhamdulillah rabbil alamin zinaa dalagaan jiru baalagaan jiru dhalaa kararra deemeetiin ofitti fidaan jiru bultii ofiiti ilma qabaa. Gammachuu kana caalu rabbi haa kennuu fi gammachuu daangaan qabdi taa addunyaaf akhiraa rabbi haa uffaqu kana caalaa jechuudha kanan si haa obboleessa kee garuu shamarroonni jala deemtanii koomantii gara 500 nagaree kuni marti hayya maal isinaa godhu maal atta ta'uu feetan atta makka inni isin godhu feetan meeruu tokko aboo ani gisee tokko shamara nama arrabsitu shamara waan hin taane namaan jettu aboo rabbummaan harka keessaniif afaan keessan haa qabu haa sakaalu lugaama itti haa godhu afaan keessan wanta biraas hin jedhu. Indi maatu sin dhibe islaama jechuun maal akka ta'e beektan islaama ta'e taanan namni tokko shamarre haa ta'u dhiiras haa ta'u nama kamiyyuu diinii isiitiin cimtuu taanan ulaagaalee islaamummaan si eeyyame amantiin kee si eeyyame si guutte taanan shamarri takka saba feete haa taatu fuudhe shamarris saba feete haa ta'u itti heerume maasalaama. Ka achirraa hafe garuu dubbii gamanaa gamas hin xaxina naman arrabsina please kanan wanti isin hin jedhu obboleessa kiyyaati immoo sirri jettee namni yoo dalalu waan jedhu hin beeku namni yoo dalalu waa jechuu danda'a. Amma nullee dhiira biyya Awurooppaa hojjennu dhiira biyya keessaa hojjennu shamara biyya Arabaa hojjennu walumatti qabna. Achi keessa baalageenis gaariinis jira haa ta'u garuu just wanti sitti aarii takka hin jiru yeroo tokko garuu nama hin aaru konfidensii qabu ofitti amantummaa qabu humna akkanatti hin dhagamu jechuu hin danda'u. Ilmi namaa kun hanga fedhe beekumsa soo qabaate hanga fedhe konfidensii xiqqee soo qabaate yeroo tokkotti dhagamuun oolu yeroo jiruu akkanaa kana jiraata irratti immoo namni waan biraa nu dabalu maaliif akkana jedhamuu dandeenya jedheetini namni gaafiitti uumama akkasitti gaafina uumamale wallahi balleessaa takka hin qabnu wanni dhiifama gaafatu takka illee hin jiru yeroo tokko namatu baalagee isin godha beeytani namni kara hin taane isin deemsa wanna isin hin barbaanne isin dubbachiisa maalummaa keessan kan maalummaa isin hin qabne akka qabaattan isin godha namni tokko jechuudha. Dhugaadha shamarra biyya Arabaa hundaa ta'uu baattus
jecha dhiirri namaan hin jenne bakka warra abdii murate namni parsentii guddaan dhugaa walitti himnaa warroonni biyya arabaa jiratan warra abdii kutate kanaafillee amma iyyaa oola dhugaa isinitti himaa bakka jireenyi tun maaliif hin jiraadha kan jedhee jireenya tanarraa abdii kutate namni abdii kutate takki lubbuu ofii balleessa lubbuu isaa balleessu baatummaa gaddeellashii jiraate jiruu namaa balleessa jechuudha arrabaanis waan hin taane namaan jedha kanaafuu namni of kabaju of jaalatu namummaa isaa fudhate tokko namaan deebi'ee waan jedhu waa jechuus ni qusata yoo waa jedhus likkitti waa jedha hanga jedhu beeka hanga waa barreessu beeka namoonni tokko garuu hasbi allaaleikum wallahi rabbummaan hidaa isin haa kennu shamaratiin namoo koomentiitti nama arrabsitan ilma dhiirallee shamarallee warroonni arrabsitan warroonni nama qayitan jiruu namaa keessa bakka isin hin galchine warroonni seentan rabbi hidaa isin haa kennu jedha simbeeko yaa abada simbeeko jiraata Suudi Arabiyaati injiru kingi magala kingi amali finali injiru nabiraan kingi Malik Salman beena Malik Salman abba bilaazim moqod Hamza ni sigora grupi jinni beekwani kingi jinni nuti Hamza ni sabbatana abdi borsaa ashara atuwaan dhageettuni dhageetta borsaa ashara sa'a kudhanii biyya kana guys ajira binare ni abba beeta kidi abba Saatiilee sitti himee Hamza yeroo nuu kenni gabbaatee dhiifama gaafata lakki dhiifama hin gaafattu ni warriik du'een bada malee dhiifama dhufee bakka akkasitti isin hin gaafadhu boolla seenamu malee wanni akkasii ani fiifuu nama ajjeesu yoo feete tiifiin himaan Hamziyyee dhaggeeffadhu tokkichaa keenya obboleessa kiyya qaali ani fiifuu si qofa miidiyaa kanarraa qaba dhugaa sitti hima nama foonii nama firumuu walii qabna obboleessa kiyya duutee dabarte malee bakka si qaanyeessu hin dhaabbatin kamaali hojii bakka sirraa fakkaattu dhaabbadhu ati dhiira bakka dhiiraa dhaabbadhu asitti hime. yaa hayawaana yaa gabi bakka dhiiraan dhaabatiin kama argite si haywaanni si tabaani si mucaa miskiina kana goota mucaa miskiina kan tokko hojjiftaati sammuu si yaaddu xiqqishallee hujii isaati ka isa boocisu hujii isaati kamaaloon asin boocifne akkana ciqilee sin boocifne haati tigiran dallaayyee gurra qabeessi fuusisaan gurbaan ta'u ijoollee Anaafuu Aishaa jechuudha. Anaafuu Aishaa gaafa jaalala haarawaa waliin jirru namni jidduu teenna gufuu ta'ee addaan nu baase isa kan. Gufuu ta'ee jidduu teennatti jechuudha. Ni beektan jechuudha. Gufuu ta'ee jidduutti yaafta Aishaatitti kana addaan nu baase Sheek Amaal. Haa ta'u addaan baanu bakka addaan baane ammas ta'ee deebi'ee wanni inni dalagu wanna hin malle malee wanna malu takkaa dalagee hin beeku. يا شيخ كمان كيا إيزي رمضان قبل أسبوع جرا هذا فاتح الليل هتيجي مزرعة شينا قبضة تومي تاشا شينا تقبضة مي إيه قاسم كوب سنة يمزان مي سيجالا لقاسم كوب سنة جودا جلت والنصات إنا حكاسي مي مالي رشينا قبضة تاشا عملنا جالتو جرتاج وأدنو باسيتين راشينا وجرت مين anka jedhu أنا إيشاتو كمان تو أدن نبازة مالي تعيشة هذا اللين جالت دبورو اللين جالت أنا ما هكذا جالت Kootu شيء seeni كمان Taisha. تجدو تهنا تسمي نبي أدن ati maa ajandaa walitti ooftaati aboora deefadha waca biraa dhiisa waan irraa feetu himadhu jaan kamaaliif himaa jinniin beekwani waan irraa feetu himadhu jaan bakka aarsaa si jechi ati jette kun aarsaa si kabalchiisa aarsaa jechi kamaan Sheek Kamal waan irraa barbaaddu dhagay Sheek Kamal waan irraa barbaaddu waan nyaatamu manaan jedhi ni baaka. bani video ta'uu seente bani video dhagay abdi kudullee harakaan isin godhaa jirtan kuni aarsaa isin kabalchiisa siif Hamzaallee kana galliqimsa نعم الجميع gogorri rabbi